Guys, akkam jirtu bakkuma jirtanitti nagaa isin yaa baay'atu isiniin jedha. Guyyaa irraa kana simii Itiyoo Telekoom fayyadamuudhaan qarshii 2 qofaan daataa itti fayyadamtanan isinitti himaa jechuudha. Qarshii 2 qofaan daataa sa'aatii 2 akkaataa itti bitattanan isinitti himaa jechuudha. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Gara teeleebirrii keessanii deemtu jechuudha. Gara teeleebirrii keessanii deemtaniin booda yeroo qilleensaa kuufamaa bituuf kan jedhu hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Egaa yeroo qilleensaa fi kuufama kan jedhu jechuudha. Kuufama kan jedhu hin tuqxanii jechuudha. Egaa tuqxaniin booda gamanatti hin ooftu jechuudha. Kuufama fedhii addaa kan jedhu hin tuqxu jechuudha. Gara xumuraatti scroll gootu jechuudha. Scroll gootaniin booda kuufama teelegiraamii sa'aatii 2 meegaabaaytii 480 jedha jechuudha. Fakkeenya kanaan sa'aatii 2 kana dubbitanii ammas deebitanii sa'aatii 2 deebitanii itti bitattanii meegaabaaytii 960 ta'a jechuudha. 960 ta'a jechuudha. Qarshii 4 bichaadhaan meegaabaaytii 960 bituu dandeessanii jechuudha. Qarshii 6 immoo meegaabaaytii GB 1 bittuu jechuudha. Mala gaariidha jechuudha kuni. Akka daftanii daataa keechan onnoo hin goone qarshii keechanis hin qusataa jechuudha. Namoonni teeleebirrii hin qabnu jettanii onnoo jettanis karaa kaaniinis bitamuu danda'a jechuudha. Rakkoo hin qabu, karaa kaaniinis bitamuu danda'a jechuudha. Karaa kaaniinis bitamuu danda'a waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Namoonni teeleebirrii hin qabnes rakkoo hin qabu jechuudha. Urjii 99 mosolaalii gootanii bituu dandeessanii jechuudha. Akkaataa itti bittan amma isinittan agarsiisaa jechuudha. Gara kanatti urjii 99 mosolaalii gootaniin booda lakkoo mosolaalii tuqxu jechuudha. Egaa mosolaalii tuqxaniin booda gara lakkoofsa 7tti deemtu jechuudha. Kan hundaa hammate kan jedhu hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda ofii keessaniif kan jedhu hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda sa'aatii 2f kan jedhu hin tuqxu jechuudha. Sa'aatii 2f kan jedhu hin tuqxu jechuudha. Ammas sa'aatii kan jedhu tuqxaniin booda lakkoofsa 2 irratti sa'aatii 2f kan sa'aatii 2f jedhu hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda qarshii 2 meegaabaaytii 400 teelegiraamiidhaaf kan jedhu hin tuqxu jechuudha. Asitti maalidha? 400 jechuudha. Amma achitti gara teeleebirriitti 480 jechuudha. Amma garuu gara kanatti yoo deebinee binnu 400 jechuudha. Teeleebirriidhaan xiqqoo dabalanii jechuudha. Amma asitti garuu xiqqeechanii jechuudha. 400 godhanii jechuudha. Lakkoofsa 3 tuqxu jechuudha. Egaa lakkoofsa 3 tuqxaniin booda lakkoofsa 1 tuqxanii mirkaneessuu dandeessanii jechuudha. An amma bitadhee waan hin jiruuf mirkaneessuu hin barbaadu jechuudha. Na harkaa bada waan ta'eef jechuudha. Mirkaneessuu jechuudha. Egaa immoo bittaniin booda aappii wayiitu jira jechuudha. Kun amma teelegiraamii qofa hojjeta waan ta'eef appilikeeshinii wayii buufachuu qabdanii jechuudha. Appilikeeshinii kanas gara pileestoorii deemtu jechuudha. Gara pileestoorii deemtu jechuudha. Gara pileestoorii deemtaniin booda sarchi gootu jechuudha. Akka nama barreessu kanatti barreessitu jechuudha. Akka amma barreessuudhaa jiru kanatti barreessitu jechuudha. BD jettanii barreessitu jechuudha. Inni gubbaa irratti ba'a jechuudha. Amma akka gubbaa irratti beekanaa jechuudha. Akkatti barreessitu jechuudha. Akkatti barreessitaniin booda sarchi gootu jechuudha. Egaa gootaniin booda maalidha? Kinoo hin jira jechuudha. Hin tuqxu jechuudha gubbaa irratti. Ani amma buufadhee waan hin jiruuf isin install gootanii open gootanii keessa seentu jechuudha. Egaa open gootanii keessa seentanii sarfeesii fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Fuula kana fakkaatu isinii fida godheeta isinitti agarsiisaa jechuudha. Maalidha? Disconnect godheeta isinitti agarsiisaa jechuudha. Search gootu jechuudha. Telegram jettanii search gootu jechuudha. Egaa Telegram jettanii search gootaniin booda gara xumuraatti jira jechuudha. Gara xumuraatti Telegram package duwwaa 3 kan jedhu jira jechuudha. Isa tuqxu jechuudha. Egaa maal gootu? Connect gootu jechuudha. Start jettuuni jechuudha. Yeroo tokkoof start kan jedhu hin tuqxanii jechuudha. Egaa tuqxaniin booda haala kana laaltaniin connect ta'ee jira jechuudha. Connect ta'ee jira jechuudha. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin daganne, viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u like gochuu akka hin daganne isiniin jedha jechuudha.